Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hamma dhumaatti akka isin na dhaggeeffattaniif kabajaan isin affeera. Egaa gara ijoo dubbii kootti yeroon dhufu jireenya keenya har'aaf yookiin amaloota keenya har'a jiraannu kanatti kaleessaan keenya dhibbaa guddaa yookiin wanta dhiisee wanta kaayee darbe qaba. Akkasuma bor jiraachuudhaaf har'a jireenyi keenya har'a akkaataan itti jiraannu haalli ittiin ijaarru adeemsi keenya hundumtuu borii keenyaaf hedduu murteessaadha. Egaa namni nama ta'e yookiin namarraa barata. Namni tokko kitaabarraa barata. Namni tokko immoo spiritual life yookiin jireenya hafuuraa isaarraa geeddarama. Egaa yoo sammuu keenya banaa goone jecha tokkoon geeddaramuu dandeenya. Wantan jedheef hin qaba. Yeroo ammaa kanatti generationi kanatti especially social media irratti yeroo baay'ee fakkeessummaa yookiin sobatu hedduu babal'atee argina. Seenaa tokkoon isinitti himuu barbaade mudannoo koo har'aa hiriyoota lama yeroo dheeraadhaaf waliin dubbisne wal oodan tu bakka tokkotti wal arge. Lamaan isaanii yeroo walitti haasa'anii maaliif na ooddee maaliif callistee maaliif na dubbisuu diddee lamaanuu walitti deddeebisu achumaan haasaa keessaa wanta ta'e hundumaa lamaan isaanii ifa baasanii haasa'anii. Garuu dhugaan jiru lamaan isaanii wanta jedhame sanarraa bilisa ta'anii argaman. Egaa wanta lamaan qabadhee isiniif dhufe namootatti yeroo gaddinu namootatti yeroo mufannu wanta namootni sun irra jiran yookiin keessa jiran hubanneetu fakkeenyaaf namoota tokko yeroo isaan jireenya jiraachuuf carraaqan yeroo jireenya moodhaaf carraaqan nagaa isaan gaafanne haala gaariidhaan yoo nagaa nuuf deebisuu didanii wanta biraatti jijjiirra. Kun maalirraa kan ka'e kaleessa akkaataa nuun keessatti guddanne soosaayitii nuun keessatti guddanne wanta baay'eetu dhiibbaa nurratti uumeetu kan guddanne. Yeroo tokko immoo namni waan nuun jedheef namoota gaarii namoota amala gaarii qabanii jireenya keenya keessatti faayidaa qabanii sammuu keenya keessatti namni wayii tokko waa'ee isaanii iskiriiptii gadhee waan kaa'eef namoota sanaan oolna. Egaa yeroo baay'ee yeroo namoota wajjiniin walitti dubbisuu dhiisnutti yookiin wal oolnu walitti mufannutti teebilii tokkorra dhufnee waliin mari'achuu maaliif akkas na goote maaliif akkas goote maaliif akkas naan jette. Jannee mari'achuun baay'inaan hin mul'atu. Maalirraan kan ka'e inni jedhu hunda keenyaaf gaaffiidha. Garuu meeqan keenya namatti mufanne nama wanta tokko maal keessa akka darbee maal keessa akka jiru maaliif akkas akka jedhee maaliif akkas akka godhee teenyee kan gaafannu teenyee mari'achuu maaliif dhiisne dafnee walitti mufachuu garaa walitti hammaachuu maaliif dhiisne gara biraadhaan yeroo dhufnu namooti tokko immoo hiriyaa gidduu galanii hiriyaa sobaan gargar baasu namoota nu gidduudhaa ol guddate tokko luka jalaa dha'u namoota nu gidduudhaa ol bahanii qabeenyaan ta'uu danda'a wanta adda addaadhaan yeroo guddatanii namoota sanarratti holola geggeessu wanta adda addaatu mul'ata. Maaliif kun ta'a namni nu gidduudhaa yeroo asii ol ba'u namni nu gidduudhaa yoo guddate at least yoo nu fayyaduu baate nu miidhu bor rakkannee rakkina keenyatti nu qaqqabuu danda'a. Namoota gargar baasuun soba maaltu fide soba keessa keenya jiru facaasnee dhugaan ba'uun oolu waan ta'eef guyyaa tokko nu salphisa. Akkasuma namni har'aa kun nama tokkotu hiriyaa lamaan wal jaallatan gidduu galee sobaan wanta hin taane jedhe dhugaan isaa garuu har'abee hiriyaan lamaan walitti deebi'an keessatti walaa ilaallu ofaa ilaallu. Inni kaani jireenya fakkeessu fakkeenyaaf namni tokko hedduu dhukkubsatee siree isaarra ciisee nama urgeeffatee nama dhabee nama bishaan itti qabu dhabee hedduu rakkatee guyyaanni addunyaa kanarraa boqote boqonnaa iddoo hojiirraa fudhannee yookiin immoo biyya kanatti yoo ta'e koolinsii goonee awwaalcha isaa deemnee qabaa nagallakkisaa jenna. Kun amala yeroo hundumaa argamaa jirudha. Kun maaliif ta'a? Namni sun yoo nu arguu baate waaqayyo nu argu maal gochaa jira jireenya fakkeessuu keessatti yeroo jiraannu ala keenya waan adii uffannee ala keenya qulqulleessinee ala keenya bareennee garuu keessa keenyatti summii facaasnee namoota nu gara jireenya keenyaa dhufan akka isaan wanta gaarii nurraa fudhatnee hin deemne wanta gaarii hin taane hojjannu hojii keenyaan namoota yeroo arginu haala maaliin kan nun isaan madaallu ija maaliin kan nun isaan madaallu
So ameloota keenya sirrii hin taane of keessatti ilaallee ofiin mari'annee teenyee ofiin dubbannee ofirratti haa hojjennu. Yeroo tokko yeroo ofirratti hojjennu namni tokko fakkeenyaaf ani qalamii halluu kana ofii koon diba mana koo faniin itti godha. Yeroo tokko ofiin diba yeroon dibu guyyaan jalqaba dibee wanta baballeessin qaba achimmoo waggaa muraasa booda yeroon deebee dime wanta xiqqoo ishee fooyyessin qaba. Amma akkuma argitanii kanaanatu dibee haala gaariin hin dibe. Fakkeenyadha. Yeroo amala keenya irratti hojjennu an yeroon jalqaba ofirratti hojjechuu maalidha weak sidein koo maalidha wanti na miidhee maalidha wanti hin qabadhee guddadhee har'a na fayyadee wanta na fayyadeef wanta na miidhee adda baasadheen ergan baree booda amaloota koo sana yeroon irratti hojjedhu perfectii miti kanan ta'u yookiin immoo wanta nama mudaa hin qabne miti kanan ta'e kaleessarraa engaddarra kaleessarra har'a wantin har'a ofirratti hojjedhu immoo borii koo akkasuma fooyyaa deemuutu narra jira. So hundumti keenya jalqaba amaloota keenya keessumaa dhaloota miidhu amala biyyaaf hin fayyadne amala dhalootaaf hin fayyadne ofirratti arginee ofirratti asaasnee ofiin mari'annee wanti sammuu jedhamu jira miti yeroo balleessinu wanti you feel guilty balleessuu keenya hin beennaa wantoota sanarraa suuta of fooyyessaa yoo deemne wantoota nuuni toon beekinu keessatti guddate ija godhate tokko at least yoo xiqqaate maatii waliin jiraannu seef gochuu dandeenya. Ana jala ijoollee kootu jira ijoolleen koo sun amaloo koo gadhee sana qabatanii guddatu yoo ta'e generation nama hammamee akka isaan balleessaa deeman yaada akkasittiin hundi keessi nyaadnee maal sirreessuu qaba ofirratti suuta kitaaba dubbisuudhaan waan gaarii dhaga'uudhaan waan gaarii sammuu keenya sooruudhaan wantoota hin fayyadne yookiin immoo summii ta'an of keessaa baasnee darbannee qajeelummaadhaan haa jiraannu sammuu keenyaaf haa jiraannu. Namni nu arguu dhiisuu danda'a. Namni gamna ta'eegaa namarraa barata. Yeroo tokko jireenya irraa barata. Yeroo tokko wanta adda addaarraa akkaataama beekumsa keenyaanii wanti irraa barannu jira. Adeemsa keessa fakkeenya gara biraa yoon isiniif kaasee keessumaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo argine wanta sobaa mata duree sobaadhaan yeroo argitanii view godhamee view gochuu qofa miti. Amma akkasin jedhama amma akkasin godhama jennee share goona. So wanta sobaa sana babal'isna. Wanti gaarii nu fayyadu, nu ijaaru, nu ceesisu yeroo jiru garuu view gochuuf illee badaa. Sababiin isaas yeroo hundumaa nuun sirriidha, nuun guutuudha jennee waan yaannuuf. Nuun ilaalcha keenya keessatti akkamittiin of ilaallaa, namnoo nuun akkamittiin nu ilaalaa. Lamaansaa wal simsiisnee eenyummaa keenya har'aa teenyee ofiin mari'annee of sirreessaa, wal sirreessaa haa deemnu. Addunyaan keenya sammuu keenya keessa jira. Addunyaan keenya mana keenya keessa jira. So addunyaa sirrii uumuudhaaf dura nuun ofii keenya wanta sirrii haa goonu ergaa kwaadhaadha. Egaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sobni eenyumaaf iyyuu hin fayyadu. Mana waaqaattis galaa namaaf hin ta'u. Sobaan hiriyaa gargar baasuu, sobaan maatii diiguu, sobaan wanta akkasii wanti goone namooti goonuu irraa ofaa qusannu. Namooti immoo callisnee wanta hin beeknetti walitti mufannu, walitti dhufne haa mari'annu, ifaaf bilisaa walitti haa dubbannu. Kun yoo ta'e wanti gaariin itti fufuu danda'a, gaariin dhalootatti darbuu danda'a. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Mucaa kootu sagalee ishee galee iyyaa jirti. Galatooma ulfaadhaa, horaa, deebanaa, dagaagaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Hamma dhumaatti akkasin na dhaggeeffattaniif kabajaan isin affeera. Ilmi namaa jiruuf jireenya keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsa. Gaddaaf gammachuu dabalatee taateewwan garaagaraa keessummeessa. Yeroo addunyaa kana irratti jiraatutti boo'uu, gammaduu, gadda, kufanii ka'uu, daaruu, beela'uu wanta hedduu danda'a. Gara ijoo dubbii kootti yeroon dhufu kufaatii keessaa kufaatii guddaan ija qabaatanii mul'ata dhabuudha. Mul'ati keenya eessa jira? Mul'ati kee maalidha? Kaayyoon kee maalidha? Keessi kee maal barbaada? Keessi kee maal sitti hima?
keessa kee dhaggeeffadhu. Yeroo jiraannutti maal akka barbaannu adda baafannee baruutu nurra jira. Yeroo gammannu gammachuu keessaa alatti gammadu wanta nu gammachiisu gochuu wanta barbaanne sana bukkee ga'uudhaaf kaayyoo keenya sana bukkee ga'uudhaaf jabaannee hojjechuutu nurra jira. Nama jabaatetu bakka kaayyoo isaa ga'a. Nama jabaatetu bakka yaade bukkee ga'a. Nama jabaatetu abjuu isaa harkaan qabachuu danda'a. Jabaannee hojjechuu kaayyoon keenya yookiin karoorri keenya wanta guddaadha yoo ta'e wanta har'a nu harka jiru har'a wanti nu hojjennu namaaf hojjenna yoo ta'e ga'umsa keenya hojii sana irratti agarsiisuu nurra jira. Mana keessatti ijoollee guddisuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mana miiccuu yoo ta'e yeroo mana miiccinu haala gaarii miiccuu wanta hojjennu hundumaatti wanta responsibility nutti kenname hundumaatti ga'umsaan ba'uu danda'utu nurra jira. Wanta tolaa ta'uu danda'a. Hawaasa keenyaaf hojjechuu, community keenyaaf bakka adda addaa wanta barbaade wanta hojjechuudhaaf nutti kenname seeraan hojjennee yookiin dirqama keenya baanee ga'umsa keenya agarsiisuu danda'utu nurra jira. Jabina keenya agarsiisuu sana yoo goone adeemsa keessa bakka yaadne sana ga'uu dandeenya. Tokko toon jedhami lama hin jedhamu. So wanta har'a nu harka jiru wanta irra xiqqoo sana sirriimatti jabaannee hojjennee adeemsa keessa abjuu keenya bukkee ga'uu dandeenya. Inni kanan jechuu barbaadu gammachuu keenya limited gochuu dhiisuu yookiin immoo yeroon konkolaataa bitadhee mana wanta adda addaa jennee kiraayiteriyaa baasuu dandeenya. Wantoota nu barbaachisan adda baasannee beekuudha malee wanta sanaaf bitamuun hedduu wanta hin barbaachisnedha. Bitamuu jechuun yeroo konkolaataa bitadhuun gammada, yeroo mana bitadhuun gammada yookiin yeroo mana kiraayii keessa ba'uun gammada jenna yoo ta'e sun nun baasu. Yeroo nun amma qabnu kana this is our moment. Kanadha momentii nun qabnu. Yeroo ammaa kanatti kan nun sirriitti gammannee kan nun jiraachuu qabnu. Yeroon keenya yeroon nuuf kenname kanadha. Akkas yeroon jedhu abjuu qabaachuun gara fuulduraadhaaf hojjechuun gaarii miti jechaa jiru. Garuu wantoota hojjennu jiraachaa hojjechuu of dhiphisuu dhiisuu adeemsa keessatti baana waan ta'eef. Har'a yoo of dhiphisne bor abjuun keenya karoorri keenya kaampaanii barbaannu yookiin wanta barbaannu harkatti yeroo gashannu dhiphina keessaa kan ka'e wantoota adda addaaf saaxilamuu. Wanta harkatti qabanne ijaan arguudha malee nyaachuu dhiisuu dandeenya. Dhukkuba adda addaaf saaxilamuu dandeenya. Dhiphinarraa of fageessuu. Gammachuu keenya keessaa alatti gammaduu. Gammachuu keenya namaaf dabarsinee kennuu dhiisuu. Akkas yoo goona ta'e jireenya keenya gammannee kaayyoo keenya abjuu keenya karoora keenya bukkee gahuu dandeenya. Mul'ata keenyas harkaan qabachuu dandeenya. Mul'ata ofii harkaan qabachuudhaaf jabaachuu eenyumattiyyuu hirkachuu dhiisuu. Yeroo hundumaa galateeffachuu nama guutuu akka taane ija qabnaa, gurra qabnaa, miila qabnaa, harka qabnaa kun gahaadha. Yeroon akkas jiru wanta yaadan bukkee ga'uun baay'ee salphaadhaa jechaan jiru. Hojii gaafata. Hojii sana immoo cinnee yoo hojjenne bakka yaadne geenya. Ciisnee guyyaa guutuu wanta harkatti qaban wanti tokko iyyuu hin jiru. Yeroo keenya bakka hin taaneef haala hin taanetti dabarsinee wanti nun argannu hin jiru. Sammuu keenya wanta xurii soorree bakki nun geenyu hin jiru. Namoota nun ta'an, namoota example nuuf ta'an, namoota encourage nu godhan, namoota yaadaan, wanta gaggaarii of sooruudhaan, wanta gaarii dhaggeeffachuudhaan, wanta gaarii dubbisuudhaan, kaayyoo ofii galmaan ga'uudhaaf immoo ganamaaf galgala jabaatanii hojjechuudhaan yeroo hojjennu jiraachaa hojjechuu. Yeroo keenya amma nu harka jirtu kanatti seeraan itti fayyadamnee bakka yaadne ga'uu dandeenya. Wanta nu harka jiru hojjechuu mana namaa ta'uu dandeenya, nama kaampaanii namaa keessa hojjechuu dandeenya. Isa seeraan hojjennee hojjechuu akka dandeenyu sammuu keenyatti himuu nurra jira. Of amansiisutu nurra jira. Jabina keenya ofii mirkaneeffannee bakka geenye yeroo geenyu immoo seeraan successful taana yookiin immoo wanta geenye harkatti wanta yaadne harkatti qabachuu dandeenya. Kanaaf jabaadhu, mul'ata qabaadhu. Mul'ata keedhaaf immoo kanatti gochuu qabdu eenyumatti hirkachuu toon taane waaqayyoon kadhachaa galateeffachaa mul'ata kee harkaan qabachuudhaaf halkaniif guyyaa irratti hojjechuutu sirra jira jechuudha. Hundumti keenya iyyuu Rabbi nu haa gargaaru. Ergaan koo har'aa kanadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaarii qofa haa fayyadamnu. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa.